Waaqayyo akkanumaan biyya lafaa jaallateeroo tokkicha ilma isaa hanga kennutti isatti kan amanan hunduu akka hin banneef jireenya bara baraa haa qabaatanuuf malee. Waaqayyo ilma isaa biyya lafaatti kan erge biyya lafaatti faraduudhaaf miti, biyyi lafaa isaan haa fayyuudhaaf malee. Bara ammaatti Yesuus Kiristoosiin kan hordofan kiristaanota biliyoonii 1 ta'antu jiru. Wangeelli arfanis jalqabiinsa kiristaanummaa isa dhugaan hubachiisu. Luboonni tokkoon isaanis dhimma kanaaf kan biraa bifa adda addaan nuuf ibsu. Seenaan kunis seenaa wangeela Luqaas irratti hundaa'e, seenaa Kiristoos Yesuus. Siifan barreessa yaa Teefiloos michuu koo, jalqabaa eegalee seenaa jiru akka ati beektuu fi haala turanis toora galchee hunduma isaanii tartiibaan siif barreessa. Bara Augusxoos Qeesaar mootii Roomaa tureetiif Herodoos guddichis bulchaa Yihuudaa baranni ture. Waaqayyo ergamaa Gabreeliin durba ganda Naazreet keessa jirtuuf maqaan ishees Maariyaam jedhamtutti erge. Hin sodaatin Maariyaam, Waaqayyo biraa ayyaana argatteetta'oo ni ulfoofta, ilmas ni deessa, maqaa isaas Yesuus jettee moggaafta. Kun attamitti ta'a? Anoo durbaa. Hafuurri qulqulluun sirra bu'a, humni abbaas si marsa. Kanaafis ilmi qulqulluun ati deessu ilma Waaqayyo Abbaati jedhamee waamama. Egaa Maariyaamis kan ulfooftee jirtu fira ishee Elsaabeexin ilaaluuf gara Yihuudaatti deemte. Elsaabeex? Maariyaam, haadhoo koo. Ati dubartoota hundaarra kan eebbifamteedha. Mucichi gadameessa keetiis eebbifamaadha. Nagaa kee akkuma dhaga'een, mucichis garaa koo keessaa gammachuun utaale. Lubbuun koo Gooftaa ni kabajji. Sammuun koos Waaqa koo Fayyisaa kootiin hedduu gammaddi. Har'aa jalqabee dhaloonni hunduu qulqullittii naan jedhu. Agaa dhaggeeffadhaa. Uummanni ganda kanaa hundi akka lakkaa'amtan Augusxoos Qeesaar irraa ajajni ba'eera. Kanaaf Yihuudaa fi Galiilaa keessa kan jirtan hundi biyya dhaloota abbaa keessanii dhaqxanii akka galmooftan ajajamtaniittu. Maariyaamis kaadhimaa ishee Yoosefii waliin galmaa'uuf gara magaalaa Yihuudaa ganda Beeteleemiin dhaqxe. Beeteleemittis bakki ciisichaa dhibee kan isaaniif argame dallaalooni qofaadha. Ganda sanattis tikseen galgala guutuu maaloowwan isaanii dammaqanii eegu turani. Yeroo ergamaan Waaqaa sitti mul'ate naannoo isaaniitti ayyaanni Waaqayyoo itti ife. Har'a magaalaa Daawit keessatti Fayyisaanis ni dhalateera. Innis Kiristoos Gooftaadha. Tiksoonnis mucaa isa siree horiin irraa nyaaturra ciisee jiru laaluuf sardamani. Achumaanis Maariyaam durbarraa waa'ee Fayyisaa dhalateef waa'ee haadha isaatiis misraachoo himuuf warra jalqabaa ta'ani. Torban boodas akkuma ergamtichi dubbatetti maqaa isaa Yesuus jedhame. Yoosefiif Maariyaamis mucicha Waaqayyo duratti dhiyeessuuf gara Yerusaalemiin dhaqani. Yerusaalem keessas Fayyisaa Waaqaan ergame utuun argin akka hin duune hafuurri qulqulluun kan mirkaneesseef nama Sim'oon jedhamu ture. Egaa yaa Gooftaa garbicha kee akkuma ajajjetti nagaa jireenya kanarraa geggeessa. Iji koo fayyisuu kee argeeru. Mucaan kun Waaqayyoon kan filatamedha. Waaqayyo si haa eebbisu.
akka seera Museetti waan hundumaa erga raawwatanii booda Yerusaalemiin dhiisanii gara biyya isaanii Naazreetitti deebi'an. Yesuus waggaa 12 yommuu ga'e Yoosefiif Maariyaam isa fuudhanii ayyaana Faasikaatiif Yerusaalemitti ol ba'ani. Manattis deebi'uuf yommuu ka'an mucichi isaan waliin jira seehanii Yesuus gara Yerusaalemitti hafe. Isa barbaachuuf Yerusaalemitti deebi'ani. Guyyaa sadaffaattis mana qulqullummaa keessatti barsiisotaaf hangaftootaa wajjin isa argani. Kun mucaa eenyuti? Inni gaaffii akkasii gaafatu. Inni Naazreetii dhufe, nuyi waliin seenne, amma nuyi waliin deemuuf. Kan isa dhaga'an hunduu ni ajaa'ibsiifatani. Ilma koo maaliif akkas nu gootee? Kunoo aniif abbaan kee baay'ee yaaddofnee si barbaadaa turre. Maaliif na barbaaddu? Hin beektanii hojii abbaa kootii raawwachuun akkanaaf ta'u. Isaan waliinis Naazreetitti deebi'e. Bara Xibaariyoos waggaa 15ffaa mo'e. Phaanxoos Philaaxoos Yihudaatti bulchaa yommuu ture. Herodoos bulchaa Galiilaa yeroo turetti Haannaaniif Qayyaaffaan hangafoota lubootaa bara turan keessa sagaleen Waaqayyoo lafa onaatti Yohaannisitti dhufe. Yordaanos keessas deddeebi'ee waa'ee cuuphaa qalbii diddiirrachuuf dhiifamuu cubbuu lallaba ture. Cubbuu keessan irraa deebi'aa. Egaa cuuphamaayis Waaqayyo cubbuu keessan isinii dhiisa. Macaafa raajicha Isaayaas keessatti akka barreeffametti sagalee nama tokkootu gammoojjii keessaa akkas jedha. Gooftaadhaaf karaa qopheessaa. Daandii inni irra deemus qajeelchaa. Hallayyaan hundinuu haa guutamanuu. Gaarriif tulluun hundinuus haa diriiran. Karaa jallaan haa sirraa'u. Daandii bu'aa ba'iinis walaa qixxaatu. Kan foon uffatan hundinuu fayyisuu Waaqayyoo ni argu. Maal goonu ree? Isin ilmaan buutii. Maal haa goonu? Akka maal goonu barbaadda? Nutti himi garatti gorru. Eenyuyyuu uffata lama kan qabu nama hoomaa hin qabneef isa tokko haa kennu. Kan waan nyaataa qabus kan dhabaniif haa qoodu. Barsiisaa, nuti warri qaraxxuun maal haa goonu? Seeraan ala caalchiftanii hin fuudhinaa. Nuti warri loltuu hoo maal haa goonu? Humnaan namarraa horii hin fudhatinaa. Sobaanis matumaa akka nama yakkine. Mindaan keessan isinaa ga'u. Nutti himi, ati Kiristoosi? Ani bishaaniin ani isin cuupha. Garuu anarra kan caalu ana boodaan ni dhufa. Hidhaa kophee isaatii illee hiikuun kan naaf hin malle. Inni hafuura qulqulluu fi ibiddaan isin cuupha. Midhaan oobdii irraas ittiin qulleessuu fi afarsaa of harkaa qaba. Qamadiis gombisaatti galcha. Hafuurri qulqulluunis Waaqarraa bifa gugeetiin isarra qubate.
Sagaleen waaqarraa dhufes ati ilma koo isa jaallatamaadha. Siinis hedduun gammadaa jedhe. Yesuusis hojii isaa yeroo jalqabe waggaa 30 ga'ee ture. Innis hafuura qulqulluudhaan guutamee Yordaanosii erga deebi'ee hafuuruma sanaan gara lafa onaatti geggeeffame. Achittis seexanaan guyyaa 40 qorame. Guyyaa kana hundaattis waa hin nyaanne ture. Seexannis yeroo isa qoru, yoo ilma Waaqayyoo taate dhagaan kun buddeena ta'uuf abboomi. Barreeffameera. Namni biddeen qofaan hin jiraatu dubbii Waaqayyootiin malee. Seexanichis bakka ol jedhaatti isa geessee mootummaa biyya lafaa hundumaa battalumaan isatti agarsiise. Isaan kana hundumaa akkan ajajuuf aangoon naaf kennameera. Naman jaalladheefis kennuun atis kun hundumtuu akka siif ta'an yoo barbaadde anaaf sagadi. Barreeffameera. Waaqayyo qofaaf sagadi. Isa qofaas waaqessi. Seexanichis Yerusaalemitti isa geessee bantii mana qulqullummaarra isa dhaabe. Ilma Waaqayyoo yoo taate asirraa gaduuf darbadhu. Barreeffameera akka si eeganuuf Waaqayyo ergamoota isaa siif abbooma. Harka isaaniitiinis ol si fuudhu akka dhagaan miilla keetti hin buuneef. Barreeffameera. Ati Waaqayyoon gooftaa kee hin qorin. Innis gara Naazreet bakka itti guddateetti deebi'ee dhufe. Asham. Ashama. Gaafa sanbataa sakka malasaa gara mana qulqullummaa dhaqe. Kitaaba raajicha Isaayaas irraa akka inni dubbisuufis namootni isa gaafatan. Hafuurri Waaqayyoo anarra jira. Wangeelas akka warra gadadamootti himuuf ana dibeera. Warra hidhamaniif hiikamuu, jaamotaaf immoo arguu akka labsuuf na erge. Warra miidhaman bilisa baasuuf, yeroo gooftaan uummata isaa itti fayyisu akka ga'e labsuuf na erge. Akka gaariitti dubbata. Macaafa kanarratti kan barreeffame kun harma raawwate akkuma dhageessan. Jechi isaa har'a mirkanaa'ee kana kan guutu masiicha qofaa akkamitti beekuu dandeenya? Dhugmaan natti mammaaktu akkas jettanii abbaa qorichaa of fayyisi akkasumas ni jettu as biyya keettis hojjedhu isa Qafarnaahoomitti goote. Dhuguma koon isinitti hima raajiin biyya isaatti hin kabajamu. Kana jechuudhaan Yesuus masii ta'uu isaa of beeksise. Waaqayyo kan isa dibe saba isaa fayyisuudhaaf.
Masii ta'uusaa kana garuu warri Yihuudootaa hin fudhanne. Isaan garuu hallayyaatti gad isa darbachuuf turani. Inni garuu isaan gidduu darbee karaa isaarra bu'e. Gara magaalaa Qifirnaahom Galiilaas dhaqe. Warri Roomaas dhufanii biyya Yihuudootaa weeraraan jalaa fudhatanii waan turaniif warri Yihuudootaas yeroo kana Masiihichi walaba nu baasa jedhanii abdatu turani. Nagaan isiniif haa ta'u. Yaa gooftaa. Bidiruu keetiin deemuu Simoon. Maarree. Kunoo barsiisaan dhufeera. Gooftaa nutti himi malee. Nutti himi. Yesuus nu barsiisi. Jarreen lama turan kadhataaf kan mana qulqullummaatti ol seenan. Inni tokko Fariisicha kaan immoo qaraxxuu ture. Fariisichi kophaatti ba'ee akka jedhee kadhate. Yaa Waaqayyo sin galateeffadha, an akka warra kaanii saamtuu micciiramaa fi ejjituu mitiyoo ammas sin galateeffadha waan an akka qaraxxuu sanaa hin ta'iniif. An torbanitti guyyaa lama nyaata lagadha, waan argadharraas buusinan kenna. Garuu inni qaraxxuun sun fagaatee dhaabatee ija isaanillee ol hin ilaalle. Garuu qoma isaa rukutaa akkas jedha, yaa Waaqayyo cubbuu koo naa dhiisi. Isinittan hima, inni qaraxa fuudhu sun Fariisicha irra Waaqayyo biraa araara argatee hin galle. Namni ol of qabu gad deebi'a, kan gad of qabu immoo ol qabama. Bidiruu kee gara tuujubaatti dhiibi. Qurxummii qabuufis kiyyoo keessan darbadhaa. Yaa gooftaa, edalkan baay'eetti dadhabne, garuu homaa tokkollee hin qabne. Erga jettee garuu kiyyicha nan darbadha. Yaaqoob, Yohannis. Yaaqoob, Yohannis, bidiruu keessan as fidaati nu gargaara. Dafaa. Hin dandeenyu, kan nuti qabne hedduudha. Gaadha kun. Yaa gooftaa narraa hiiki. Ani nama cubbamaadha. Hin sodaatin. Har'aan booda immoo nama walitti qabda. Gara koo kottaa, dubbii koos dhagaa, jireenya argattu. Waaqayyoon barbaadaa, isa argachuun utuu danda'amu. Waammadhaa utuu inni dhiyoo jiru, inni yakku karaa isaarraa haa deebi'u. Namni hamaanis yaada isaa gara Waaqayyootti haa deebisu. Innis isaaf ni dhiisa. Araarri isaa baay'eedha hoo gammachuudhaan baatu, nagaanis ni gaggeeffamtu. Lalaame as dhufaa jira. Yesuusin kadhadhaa intala koo naa fayyisi. Gooftaa karaa naaf laafi. Waggaa 12tti du'uuf jetti. Maaloo na wajjiniin kootti. Yaa yeroos nan gadda. Intalli kee duuteetti. Yesuusoo. Akkasumaan barsiisaa hin namaasin. Hin sodaatin. Amani qofaa isheenis ni fayyiti.
hin boo'inaa. Isheen hin duune raftee jirti. Intalaa ka'i. Waan isheen nyaattu kennaafi of eegaa. Waan asitti ta'e akka hin dubbanne. Kana booda si qaraxxuu Maatiyoos Liwii jedhamu arge. Isaa karrarra taa'ee qaraxa fuudhu. Na hordofi. Yesuusis gara gaaraatti kadhachuuf ol ba'e. Achittis halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bule. Eega bari'ee hordoftoota isaa 12 nagaa gaafatee warra ergamootaas jedhee moggaase. Petros isa jedhamu Simoon, obboleessa isaa Andriyaas, Yaaqoob, Yohannis, Filiphos, Bertelemios, Maatiyoos, Toomaas, Yaaqoob ilma Ilfiyoos, Sim'oon hinaafticha, Yihudaa obboleessa Yaaqoob, Asqortuu Yihudaa isa Yesuusin dabarsee kenne. Gammadaa isin gadadamuunan mootummaan Waaqayyoo kan keessani amma gammadaa isin kan beeloftan qofuuf jirtu kan boossanis kolfuuf jirtu maqaa koof namoonni yommuu isin jibbanii isin arrabsan isin gammadaa ilma namaaf jedhanii yommuu isin hadheessan kun yommuu ta'u gaafas gammachuudhaan utaala kanaafis gatiin keessan Waaqa irratti guddaadha abbootiin isaanis raajota akkuma kana gochaa turani. Ja'a, 17, 18, 19, 20 ammanumaan qaba. Yeroo akkasitti maal jechuuf? Wayyoo isin warra dureessa taataniif qannoo keessaniif kan ta'u argattaniittu.
Inni dureessa ta'uun barbaanne kun maraatuu ta'uunsaa noonu. Wayyoo isin warra amma kofaltaniif wawwaachuuf boof jirtu. Wayyoo isiniif namoonni hundinuu yoo isin jajatan abbootiin keessanis raajota sobduu akkasuma gochaa turan yoo dhugaan isinitti mayoona dhageessan diinota keessan jaalladha warra isin jibbaniif gaarii godhaa kan isin abaaranis eebbisaa kan isin arrabsaniif kadhadhaa maddi kee gar tokko yoo si kabale isa tokko sitti qabi kootii kee kan fudhateef qomee kees itti dabaliif kan si kadhate hundaaf kenn yoo namni qabeenya kee fudhate deeffachuuf hin gaafatin akkasiif godhamu kan jaallattu warra kaaniif godhi warra isin jaallatan qofa yoo jaallattan galata maalii argattu cubbamoonni iyyuu kan isaan jaallatu ni jaallatu gaarii kan isiniin godhe yoo gaarii gootan galata maalii argattu kana yoo cubbamoonni iyyuu hin godhu attami isheetu ka'a Attami isheetti dubbataa kun jibbisiisaadha miti diinota keessan jaalladhaa gaarii godhaa fi abdii tokko malee liqeessaa yeroosis gatiin keessan guddaa ta'a ijoollee waaqayyo abbaas jedhamtu inni galata hin qabneef hamootaaf iyyuu arjaadha ho'a qabeessa ta'a abbaan keessan ho'a qabeessaati Yesuus nu maari hin murteessinaa isinitti murteeffamu yakka hin muranaa isinittis hin muramu dhiisaa isiniif dhiifama yaa gooftaa ati karaa kee irra nu geggeessi kennaa isiniifis ni kennama safartuu safartanitti isiniif safarama jaamaan jaamaa geggeessuu hin danda'u yoo kana godhes lamaanuu bowwaatti kufu jirma of keessatti dhiiftee maaliif huuba ija obboleessa keetii keessaa laaltaa yaa gooftaa nu geggeessi yaa gooftaa si feena gadameessi si ba'attee farmiyaati hootee qulqulluudha qulqulluun illee kan sagalee waaqayyoo dhaga'aniif eeganiidha namicha kana baruun barbaada tarii inni masiidha jettee yaaddaa Fariisichi tokko Yesuusin mana isaatti irbaata feere. Yesuusis mana isaa dhaqee maaddiitti dhiyaate. Ijoollee dafaa asii deemaa. Nan dhageessanii deemaa. Ijoolleen dabaaf badii jaallatti. Maal asii godhi? Ani hin beeku. maal gochaa jirti? Namichi kun utuu raajiidha ta'e dubartiin miila isaa xoftu kun maal akka taate ni bara ture. Akkasumas cubbamtu akkami akka isheen taate. Simoon ani beeka dubartiin kun eenyuun akka taate. Mee waan sitti himaa. Namoota lamatu turan kan namicha tokko irraa horii liqeeffatan. Inni tokko qarshii 500 inni kaan immoo 50. Lamaan isaanii garuu deebisuuf hin dandeenye. Innis isaaniif dhiise. Egaa isa kamtu caalaa isa jaallataa? Akka yaadutti isa caalaa dhiifame natti fakkaata. Dhugaa keeti.
dubartii kana ni argitaa? Ani mana kee dhufe ati garuu bishaan miillaallee anaaf hin kennine. Isheen garuu imimmaan isheetiin miilla koo dhiqxee rifeensa isheetiin naaf qorsite. Ati yommuu dasmatti nan dhunganne. Isheen garuu erga dhufte miilla koo dhungachuun dhiibne. Ati mataa koof dibata naan dhiyeessine. Isheen garuu urgooftuu miilla koo dibde. Sittin hima. Jaalalli ishee kun cubbuun ishee inni baay'een akka dhiifamuuf mul'isa. Kan xinnoo dhiifameefis jaalala xinnoo argisiisa. Cubbuun keessii dhiifameera. Amantiin keessa fayyiseeraati nagaan gali. Yesuusis waa'ee mootummaa Waaqayyoo misraachoo himaa deema. Bartoonni isaa fi dubartoonni inni hafuura hamaarraa fayyise isa walii wajjin turani. Isaan keessaas Maariyaam ishee Magdalaa jedhamtu, Yo'aanaa haadha manaa Kuuzaa hojjettuu Heroodis, akkasumas Susaanaa. mootummaa Roomaan kan mudame Heroodis bulchaan Galiilaa Yohannis cuuphaa mana hidhaa buuse. Niitii obboleessa isaatii fuudhuu isaatiif waan inni isa ifateef. Egaa akkuma nuyi karranaa hin geenyeen namoonni awwaalaaf deemu. Inni du'ees tokkicha ilma haadha hiyyeessaa ture. Yesuus yommuu ishee arge garaan isaa guddaa gadde. Innis reefficha qabee jedhees gurbaa nana ka'i. Inni du'ee tures ol jedhee Yesuus mucicha haadha isaaf kenne. Isa gaafadhaa akkas jedhaa. Ati isa Yohannis ni dhufa jedhe sanaa yookiis nama biraa eeggan. Gooftaa, Gooftaa, akka nuyi si gaafannu Yohannis cuuphaan nu erge Masiihni dhufa jedhame sii yookaas kan biraa eegnu. Dhaqa Yohannisitti himaa waan argitaniif dhageessan. Jaamaan ni argaa, naafis ni deema. Amma haa gammadan warri waa'ee koo shakkine. Maala olla fuudha. Ol gaditti gotti ba'i. Ammoo sitti argamu. Yesuusinan ilaala. Qotataan tokko sanyii facaasuuf ba'e. Innis utuu facaasuu kan karaarra bu'anii irra ejjetaman. Simbirroonni waaqaas nyaatan. Kaanis lafa dhagaarra bu'an. Yemmuu biqilanii ba'an jiidha waan hin qabaanne dafanii gogan. Kaanis qoraattii keessa bu'an. Qoraattichis wajjin biqilee isaan hudhe. Kaan biyyoo gaarii irra bu'an. Yeroo guddatanii biqilanis firiin isaanii dachaa dhibbaan baay'atan. Gooftaa, maaliif lafa namoonni baay'atanitti fakkeenyaan dubbattaa? Icciitii mootummaa Waaqayyoo beekuun isiniif kennameera. Warra kaaniif garuu fakkeenyaan hin itti hima. Sababiin isaa isaan ni ilaalu garuu hin argan, ni dhaga'u garuu hin hubatan. Hiikaan fakkeenyichaas akkasi. Sanyichi
dubbii waaqayyooti. Sanyiin karaarra bu'e kan hubachiisu warra dhagaan qofaadha. Garuu seexanni dhufee dubbicha keessaa fudhate akka isaan amananii ittiin hin fayyineef. Sanyiin dhagaarra bu'e kan hubachiisu warra dubbicha gammachuudhaan dhagaanii fudhatani. Garuu hidda hin qaban. Kan isaan amananis yeroofi. Garuu yemmuu qormaanni dhufu sodaatanii ganu. Sanyiin qoraattii keessa bu'e kan hubachiisu sagalee isaa warra dhaga'an. Garuu yaaddoon qannoof mi'aan jireenyaa isaanitti marsee isaan hudhe. Utuu ija hin godhatinis hafu. Sanyiin lafa gaariirra bu'e immoo kan hubachiisu warra dubbicha laphee qulqulluudhaan dhaga'anii fi itti fayyadamanidha. Yoomiyyuu firiin isaanii tolaadha. Eenyuyyuu ibsaa qabsiisee guubootti na guugu yookiin siree jalan kaa'u baattuurra kaa'a malee. Kanaafis namoonni yeroo ol seenan kallattiidhaan argu. Kan hin mul'anneef kan golgame hin jiru. Gara ifaatti kan hin baaneef kan dhokate jiraachuu hin danda'u. Egaa of eeggadhaa akka itti dhaggeeffattan. Sababiin isaas kan qabuuf itti dabalama. Kan hin qabne garuu innumti inni qabu iyyuu harkaa fudhatama. Barsiisa, haati kee fi obboloonni kee alaa si eegu, si arguu barbaadu. Haati koo fi abbaan koo sagalee Waaqayyoo dhaga'anii kan ajajamanidha. Gaaf tokko Yesuus hordoftoota isaa waliin doonii keessa seenee gama sanatti haa ceenuu jedhe. Utuu deemanis inni rafe. Uffee baraaramuuf jirra. Meer amantiin keessa. Isaanis achumaan kallattii Galiilaatiin kan jirtu gara biyya Gergeesinoonitti dooniin cehanii. Yesus, ilma Waaqayyo Abbaa, maalirraa qabdaa? Sin kadhadhaa, naan gidirsin. Eenyu maqaan kee? Leegiyoon, yaa gooftaa, haaloo akka galatti nun kenne. Si kadhanna, homaa mooyyee keessa seenaa. Hoy! Asii deebi'aa! Dhaabbadhaa! Dhaabbadhaa!
seexanootis namticha keessaa bahanii homaa booyyeetti seenanii. Deemasi! Falfalticha nurraa deemi! Bakka kanaaf fagaadhu! Badi asii! Nurraa deemi! Bakka ati dhaqxan si hordofa. Maaloo si wajjin deema. Mana keetti deebii. Kan Waaqayyo siif godhe himi. Yesuusii fi bartoonni isaa gara magaalaa Beetsayidaa dhaqan. Uummatnis Yesuusin waan baraniif duukaa bu'an. Garuu waaree boodas Phexros akkas jedhe. Barsiisaa, namoota kana geggeessi akka dhaquu danda'aniif gara gandootaa faraddaa naannoo kanaa jiranii nyaataaf iddoo bultii argachuuf kunoo bakka onaadha. Isinumti waan nyaatan kennaafi. Kan qabnu maxinoo 5 fi qurxummii 2 qofaadha. Galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo gooftaa keenya mootii waaqaaf lafaa. Midhaanis lafaa kan nuu biqilchitu. Kun ajaa'iba! Waan raajiti. Namoonni eenyu naan jedhu? Kaan Yohaannis Cuuphaadha siin jedhu. Garri kaan immoo inni Eeliyaas jedhu. Warri kaanis raajota warra durii keessaa tokkotu du'aa ka'ee dhufe siin jedhu. Egaa isinoo eenyu naan jettu? Ati Masiihicha Waaqayyooti. Waa'ee kanaa namatti akkan himu. Ilmi namaa dhiphachuuf tuffatamuun isaa ta'a. Ni ajjeefamas. Garuu bultii 3 boodaas du'a ni ka'a. How clearly the sky reveals God's glory. Each day announces it to the following day. Each night repeats it to the next. Isin keessaa kan na duukaa bu'u jira? Yaa gooftaa, ani si duukaan bu'a. Garuu dura dhaqeen warra kootti nagaa dhaamu.
eenyufillee hordaa harkaan qabatee gara booda isaa kan ilaaluuf mootummaan waaqayyoon ta'u. Ana duukaa bu'u kan fedhu yoo jiraate of haa ganu. Fannoo isaas baatee ana duukaa isaa bu'u. Lubbuu isaa oolfachuu kan fedhu ni dhaba. Anaaf jedhee lubbuu isaa kan dhabe ni fayyifata. Maal isaa godha namni biyya lafaa kana buufatee yoo lubbuu isaa dhabe. Anaaf barsiisa kootti kan leeyye yoo jiraate ilmi namaas wayita dhufaatii isatti ni leeyya'a. Gaafa ulfina abbaa isaatiif ergamoota waliin dhufu. Dhuguman isiniin jedha. As kan jiran keessaa mootummaa waaqayyoo amma arganitti kan hin duune jiru. From it Achumaan Yesuus Yohannis Yaaqoobii fi Phexrosin of duukaa fudhatee kadhachuuf gaaratti ol ba'e. Inni situu kadhatu akkaataan fuula isaa geeddaramee uffanni isaas addaatee calaqqise. Battaluma sanatti Musee fi Eliyaas ulfina Waaqaatiin itti mul'atani. Ati jaalala Waaqayyoo guutta. Yerusaalemitti duuta. Isarraas akkuma addaan bahaniin Phexros Yesuusin akkas jedhe. Yaa barsiisaa, asitti argamuun keenya attam gaariidha. Asitti godoo 3 ijaarra. Utuu Phexros dubbachaa jiruu hurriin dhufee hunduma isaanii huwwise. Isaanis ni sodaatanii sagaleenis hurrii keessaa akkas jedhe. Kun ilma koo isan filadhe isas dhaga'a. Barsiisa, sin kana daa'ima koo naa maari. Maaloo naa maari. Isa qofaan qaba. Isa akka fayyisa dubartoota kee kadhadheen ture. Garuu hin dandeenye. Isin dhaloota hin amanneef jajalloonan. Amma yoomittan isinii wajjin jiraadhaa. Ilma kee as fidi.
kadhachuu nu barsiisi. Akka Yohaannis bartoota isaa barsiise. Yommuu kadhattan akkas jedhaa. Yaa abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu. Maqaan kee haa qulqullaa'u. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u buddeena keenya har'a nu kenni. Yakka keenyas nu dhiisi. Nuyis kan nu yakkaniif akka dhiifnu. Qorumsatti nu hin galchin. Hamaa nu oolchi malee. Kadhadhaa isiniif kennama. Barbaadaa ni argattu. Balbala rukutaa isiniif banama. Kan kadhatu hunduu ni fudhata. Kan barbaadus ni argata. Balbala kan rukute eenyuuf iyyuu ni banama. Abbaa isa kami isin keessaa yoo ilmi isaa qurxummii kadhate kan bofa kennuuf yookaas hanqaaquu yoo kadhate kan luccuu kennuuf. Egaa isin hamoo taatanii ilmaan keessaniif waan gaarii yoo kennitan Waaqayyo abbaan immoo warra isa kadhataniif hafuura qulqulluu hammam baay'isee haa kennuuf. Dhugaa koon jedha lubbuu keessaniif yaadda'inaa waan nyaattan yookaas qaama keessanitti waan uffattan lubbuun nyaatarra caala'oo qaamnis kan uffatan irra arraagessa laalaa hin facaasan hin haamanis gumbiillee hin qaban ta'uyyuu Waaqayyo isaan soora. Isiniinoo ammam Waaqayyo simbirroota irra caalchisee isin sooraa? Eenyu isin keessaa yaada isaatiin dheerina hojjaa isaatti kan dabalu? Egaa waan xinnoo kana gochuu kan hin dandeenye isa kaaniif maaliif yaaddoof ture? Mee daraaraa bakkee ilaalaa akkamitti akka guddatan. Hin dadhabanis hin fo'anis. Solomoon illee ulfina isaaf akka tokkoon isaaniitti hin uffanne. Waaqayyo akkana marga bakkee har'a mul'atanii boru immoo gogan erga akkasitti uffise isiniin immoo ammam haa caalchisu ree? Isin warra amantii hir'uunan. Amantii keenyatti nuuf dabali. Utuu amantii amma jisanaa ficaa qabaattanii ni jettu turtan. Qilxuu guddicha kanaan hundee keetti buqqa'e galaana keessa dhaabame yoo ittiin jettan isinii ajajama. Gufannaan dhufuunsaan oole. Garuu wayyuu nama gufannaa sana fiduuf. Kanaafis xixiqqoota koo kana keessaa tokko isaanii gufachiisu mannaa dhagaan daakuun morma isaatti hidhamee galaanatti tuggatame wayyaaf. Mootummaan Waaqayyo maal fakkaataa? Innis waan akkasiiti. Ija sanaa ficaa namni qonnaa keessa buuse fakkaata. Biqilee muka guddaas ta'e damee isaa irrattis simbirroonni manna isaanii ijaarratan. Waa'ee maali akka inni dubbatu naaf hin galle. Maaliif warra qaraxxuuf warra cubbamoota wajjin nyaattanii dhugduu? Warra fayyaan abbaa qorichaan barbaadan warra dhukkubsatan malee. Cubbamoonni qalbii hadiddiirataniif malee antolootaaf hin dhufne. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo nutti himi. Waan hafee jiraa? Hin sodaatinaa isin gartuu xinnayyoonana. Abbaan keessan mootummaa isinii kennuuf jaallateera. Waan qabdan gurguraa hiyyeessaaf kennaa. Korojoo hin moofamne godhadhaa badhaadhummaa hin dhumne. Waaqa irrattis qopheeffadhaa. Sababiin isaa sattuun biran ga'u daana'uunis nyaachuu hin dandeessu. Bakka horiin keessan jiru garaan keessan jira hoo. Dubartiinan
dhukkuba kee irraa fayyiteetta. Galanni Waaqayyoof waggaa 18 Waaqayyo si wajjin haa ta'u barsiisa. Guyyoonni ja'a kan nutti hojjechuun nuuf ta'an jiru. Guyyoota kana keessaa gaaf tokko kottaa fayyaa garuu sanbataan miti. Of tultoota nana! Isin guyyaa sanbataa qotiyyoo yookaas harree keessan hiiktanii bishaan obaasuuf hin geessitanii? Amma isheen hortee Abrahaam kan taate seexanni waggaa 18 kan ishee hidheedha. Ishee hiikuun sanbataan hin ta'uure. Si barsiisaa gaarii nana maal godhu jireenya bara baraa dhaaluudhaaf. Maaliif gaarii naan jettaa? Waaqayyo malee gaariin hin jiru. Abboommii isaa beekta. Matumaan sagaagileen. Hin ajjeesin sobaan dhugaa hin bahin. Abbaa keef haadha kee kabaji. Kana hundumaa ani mucummaa kootii jalqabee raawwadhee eegeera. Waan ati gootu kan biraatu hafe. Waan qabdu gurguri hiyyeessaaf kenni. Waaqa irrattis ni argatta. Anas hordofi. Nuti daldaltootaam. Dureessotas. Sooressaaf rakkisaadha mootummaa Waaqayyoo dhaaluun. Sooressi mootummaa Waaqayyoo dhaalu isaarraa gaalli qaawwaa limoo keessa ba'utu salphata. Eenyutu fayyuu danda'a ree? Namaaf kan hin danda'amne Waaqayyoof ni danda'ama. Egaa mootummaan Waaqayyoo yoom dhuftiree? Mootummaan Waaqayyoo akka kanaan eeguudhaan dhufu. Eenyuyyuu hin jedhu. Ilaa achi kunoo yookiis kunoo. Sababni isaas mootummaan Waaqayyoo isin gidduu jira. Yeroon isin guyyoota ilma namaa keessaa arguuf hawwitan ni dhufa. Garuu hin argitan. Akka balaqqeen waaqarraa gar tokko gara kanatti balaqqisee ibsu ilmi namaas gaafas akkas ta'a. Isa fuuldura garuu namoota yeroo ammaatiin ni tuffatama. Garuu seera keessaa qabxiin tokko amma kufu Waaqniif lafti darbuutu salphata. Isiniin hin jedha raajota isin argitan mootonni hedduun arguu fedhan hin argine. Kan isin dhageessanis hin dhageenye. Maal haa goonu? Kitaabni qulqulluun maal jedha? Attamitti hiitte? Waaqayyoon Waaqa kee jaalladhu. Garaa kee guutuudhaan, lubbuu kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaanis namas jaalladhu akka of jaallattu. Dhuguma jette kana godhin fayyita. Ollaan kiyya eenyu? Warra loltuu sana miti. Qeesaariinoo. Namtichi tokko Yerusaalemii gara Yaarikoo bu'aa ture. Utuu deemuus saamtotaan reebame saamanii tumanii gatanii sokkan. Lubni tokko karaa sana utuu darbuu namicha yommuu lafatti arge irraa goree darbe. Akkasumas namni gosa Leewwii iddoo sana dhufe yommuu isa arge irraa goree darbe. Garuu namni Samaariyaa tokko karaa sanaan utuu darbuu namticha argee baay'ee ho'eef. Gara namtichaattis dhiyaatee dhadhaaf waynii madaasaatti dibee hidheef. Achiis harree isaarra kaa'ee iddoo itti gargaarsa gochuufii danda'utti geesse. Borii isaas meetii 2 namticha isa eegutti kenne. Akka inni namticha ittiin gargaaruuf itti hime kan irra caalaa yoo baafte yemmuun deebuun sii kenna ittiin jedhe. Egaa jarreen sadan kana keessaa isa kamtu namticha miidhame kanaaf gaarii godhe? Namticha isa gaarii godhe. Atis akkasuma godhe. Egaa daa'imman gara koo haa dhufaniin hawwinaa.
mootummaan waaqayyoo kan akkasiitiif yoo dhugumaan isiniin jedha eenyuyyuu mootummaa waaqayyoo akka mucaatti kan hin fudhanne itti galuu hin danda'u. Kan maqaa kootiin mucaa kana simate anas simate kan ana simate immoo akkasuma isa na erga simate isin keessaa inni xiqqoon hundumaa caala. Maaltu ta'aa jira? Yesuus nama Naazreettu darbaa jira. Yesuus! Yesuus! Ilma Daawit! Maaloo namaan! Maal akkan siif godhu barbaadda? Arguun barbaada. Argi. Amantiin kee si fayyiseera. Nan argee. Nan argee. Nan argee. Yesuusis tunni gara Yerusaalemiin dhaqaa jiru namoonni hedduun isa simataniin karaa fayyinaa akka inni isaan barsiisuuf waa'ee mootummaa Waaqayyoos akka inni isaan itti himuuf gaafatan. Namtichi kun dhugumaan Masiihii. Yaa Gooftaa, yaa mootii na fayyisi. Yaa Gooftaa maaloo nu fayyisi. Waaqayyoon haa galatu. Yaa Gooftaa karaa dhugaa nu agarsiisi. Namootni Yesuusin akka gooftaa isaaniitti fudhachuu jalqabani. Yaarikoo keessa Zakkiyoos nama jedhamu qaraxxuu gabaabaa tokkotu ture. Yesuusin arguu waan barbaadeef mukatti ol ba'e. Zakkiyoos dafii gad bu'i. Har'a mana keen oola. Mana koomo? Eenyutu mana isaa dhaquu barbaada? Zakkiyoos attamiin Yesuusin baruu danda'e? Dhaga'aa walakkaa qabeenya kootii hiyyeessotaan kenna. Nama yakkees yoo jiraate dachaa 4 godheen baasaaf. Hangara namanu karattuun karata isaa deebisuun soba. Har'a fayyinni maatii kanaaf ta'eera. Sababa namtichi kun hortee Abrahaam ta'eef. Ilmi namaas isa bade barbaadee fayyisuuf dhufe. Dhagaa. Gara Yerusaalemittis ol baana. Waa'een ilma namaas raajotaan kan barreeffame hundi isaanii raawwatamu. Harka warra saba Waaqayyoon taanettis ni kennama. Itti qoosus ni qanessu arrabsanis itti tufu. Ni reebama ni ajjeefama. Guyyaa sadaffaattis garuu du'aa ni ka'a. Yesuusis akka harka cubbamootaatti du'u yoo beeke iyyuu daandii Yerusaalemiin qabate.
Namootni baay'eenis hedduutti gammadanii akka inni mootii isaanii ta'e beeksisan. Barsiis, bartoota kee kana calchechisiisi. Isiniin hin jedha isaan callifnaan dhagoonni kun mataan isaanii iyyuu jalqabu. Nagaa, ulfina, fayyaa. Yesuusis Yerusaalemitti siqee gaafa ishee arge ni boo'eef. Nagaa keef. Eeyyee nagaa keef kan sii ta'u har'umallee utuu beekte kam gaarii ture. Amma garuu si jalaa dhukateera. Yeroon diinonni kee dallaa sitti ijaaranii sitti marsan dhufaa jira. Yeroo sanatti si balleessu. Atiif ijoolleen kees ni baddu. Wanti sirratti ijaaramee jiru hundi tokkollee tuunafiin ni barbadaa guyyaa Waaqayyo itti si fayyisuuf dhufe hin beekne hoo. Manni qulqullummaa Yerusaalemis bakka waaqeffannaa ta'uunsaa fi bakka daldalaa ta'ee ture. Shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama, kudha sadii, kudha afur, kudha shan, kudha ja'a, kudha torba, kudha saddeet, kudha sagal, digdama, digdamii tokko, digdamii lama, digdamii sadii, digdamii afur, digdamii shan, digdamii ja'a. Manni koo mana kadhataati. Isin garuu holqaattu gootanii. Loowwan keenya gadhiise. Qabaa! Qabaa! Waardiyyaa waami! Namootni Yesuusin mootii godhanii fudhachuu isaaniif wallabdeen namoota siyaasaaf hangafoota amantii gidduutti guddachaa dhufe. Garri caalaan isaanii isa kamootti fudhachuu isaanii dhaga'eera. Mootii! Mootii kadhattuu wajjituuf hattuu moo? Kanaan dura sargine jirra ni dhufu deebi'anis ni sokku achumaanis irraanfatamu. Hin dogoggorinaa duuka buutuunsaa baay'achaa jiru. Namoonnis isa jeju. Egaa inni mootii dhaqa. Garuu waan isin yaadachiisa. Namichi kun kanaan booda yoo nagaa booresse isinitti gaafatamtu. Tarii inni sirriidha. Galiilicha qabuun amma. Luboota keessaa hangattoonnii fi uftuultonni isaan morman baay'achaa dhufan. Yihuudoota keessaa immoo hordoftoonni isaanii baay'atan. Warri isa balaaleffatanis mormiif ka'an. Mana qulqullummaa keessatti isaatiyyeessaa tokko saantima 2 kennuu ishee Yesuus arge. Baay'ee xinnoodha. Caalaa kennuu hin dandeessu isheen. Isinitti hima. Haatiyyeessaa kun hunda caalaa kenniteetti. Warri kaan kan isaan irraa hafe kennani. Garuu iyyeettiin kun kan qabdu hundumaa kennite. Nuttimi. Aboo maaliitiin kana jechuu dandeesse? Mirga kana eenyus sii kenne? Mee isinin gaafadha. Natti maa Yohaannis Cuuphaan waaqarraa moo namarraa dhufee?
Maala jennu Waaqayyo biraa yoo jenne yoos immoo maaliif Yohaannisiin hin amanne jedha. Nama biraa yoo jenne immoo sabni kun dhagaan rukutu. Yohaannis raajii ta'uusaa fudhataniiru. Eessaa akka inni dhufe hin beeknu. Anis isinitti himu aboo eenyutiin akkan kana godhu. Namticha waynii dhaabbate tokkotu ture. Waan biyya fagoo dhaquufis eegduutti qixxee kennate. Yeroo waynichitti funaanamus geenyaan garbicha isaa warra eegduutti erge waynicha irraa hamma isa ga'u fudhachuuf. Isaan garuu garbicha sana harka duwwaa hariyaniin deebisee kan biraas erge. Isa kanas tumanii harka duwwaa salphinaan geggeessaniin garbicha sadaffaas erge. Isas tumanii madeessanii alatti gatan. Abbaan waynichaas akkas jedhe, maal godhu? Ilma koon erga malee. Dhugumaan isa ni kabaju. Garuu warri eegduun sun ilma isaa arganii akkas jedhan, kun ilma abbaa lafaati. Kottaa isa ajjeefnee qabeenya kanas keenya godhanna. Gooftaa kan biraas nutti himi. Isa ajjeesanii waynicha keessaa alatti gatan. Egaa abbaan waynichaa eegdota kana maal haa godhu ree? Warra eegduu sanas ajjeesee waynichas nama biraatti kennata. Egaan kan barreeffame maal jedha ree? Dhagaan inni warra jaartuutiin tuffatame hundumaarra kan caale ta'ee argame. Eenyuyyuu kan dhagaa sana irratti kufe ni caccaba. Eenyuyyuu kan dhagichi irratti kufe egaa innis ni hunkutaa. Barsiisa. Kanatti jettuuf kanatti barsiiftu qajeelaadha. Fuula namaa ilaaltee utuu ol hin caalchisin garuu ati namootatti waa'ee fedha Waaqayyoo itti himta. Nutti himi mootii warra Roomaa fi gibira baasuun keenya seera moo seera miti? Gooftaa of eeggadhu si gowwoomsuu yaala. Mee saantimicha natti argisiisaa. Fakkiif maqaan irra jiru kan eenyuuti? Egaa kan Qeesaar kan ta'e Qeesaariif kennaa. Kan Waaqayyoo immoo Waaqayyoof kennaa. Deebii keessa sanaa goomaan. Faasikaa kan jedhamu ayyaanni Maxinoos ga'ee jennaan Yesuusis Simoon Phexrosiif Yohaannisiin irbaata akka isaan qopheessaniif gara magaalaatti erge. Dhiphachuu kootiin dura irbaata Faasikaa miilanaa isin wajjin nyaachuun hawwa. Isiniin hin jedha. Gonkumaa lamuun nyaadhu amma mootummaan Waaqayyoo dhufutti. Galanni siif haa ta'u yaa abbaa keenya Waaqa hundumaa. Ati wayniin ija akka godhatu kan taasiftu. Hodhaa kana hirmaadhaa waliin gaas. Isinittin himaa mootummaan Waaqayyoo amma dhufutti daadhii waynii ittiin dhugu. Galanni si haa ta'u yaa abbaa keenya Waaqa hundumaa midhaan lafarraa kan biqilchitu. Kun foon kooti isiniif kan kennamu. Kanas yaadannoo kootiif godhadhaa.
Xoofoon kun kakuu haaraa dhiiga kootiiti. Isa isiniif dhangala'u. Garuu kunoo harki inni dabarsee na kennu anaa wajjin maaddii kanarra jira. Dhugumaan ilmi namaa ni du'a akka fedha Waaqayyootti garuu kan isa dabarsee kennuuf wayyoo. Kun hin ta'u. Kun hin ta'u. Matuma. Gantuun kun eenyu gooftaa? Isin keessaa inni guddaan akka isa xinnoo haa ta'u. Hogganaanis akka hojjetaa haa ta'u. Isa kamtu caalaa ta'a? Taa'ee isa nyaatu moo isa ergamutu guddaadha? Sirriidha, isa taa'ee nyaatutu guddaadha. Ani garuu isin gidduutti akka isa ergamuuti. Yeroo gidiraa kootiis isin anaa wajjin turtan. Akka abbaan koo mootummaa naaf qopheesse anis mootummaa isiniifan qopheessa. Isinis maaddii koo irraa ni nyaattu ni dhugdus. Teessoo irras teessanii gosa Israa'el 12 ni murteessitu. Gantuun hin jiru kaa. Simoon hubadhu. Seexanni hunda keessan qoruu barbaada. Akka qottuun qamadiif habaqii gargar baasuuf socho'utti. Ani garuu siif kadhadheera Simoon akka amantiin kee hin hir'anneef. Yeroo gara kootti deebitus obboloota kee jabeessi. Gooftaa, ani qophaadha si wajjin hidhame. Si wajjinis du'uuf. Sinan jedha yaa Phexros. Edanan daaqontuun iyyin na beekuudhuma keeyyuu si'a 3 na ganta. Yeroon qalqalloof kophee malee sin erge waa isinitti irrateera. Tasa waa tokkollee. Amma garuu qalqalloo kan qabu haa qabatu. Albees kan hin qabne uffata isaa gurguree haa bitatu. Isiniin hin jedha waa'een koo inni akka warra seera cabsituutti lakkaa'ame jedhamee barreeffame raawwachuuf jira. Ilaa! Albee 2tu jira gooftaa. Kun ni ga'a. Hangafootni lubootaa sattamitti Yesuusin balleessuu akka danda'an waliin mari'atan. Bartoota isaa 12 keessaa seexan Asqortuu Yihuudaa jedhamutti seene. Innis Yesuusin dabarsee kennuuf warra hangafoota lubootaa bira dhaqe. Yesuusis Yerusaalemiin dhiisee kadhataaf gara gaara Dabra Zayititti ol bahe. Kadhadhaa akka qorumsatti hin galleef. Yihuudaas qortichi meetii 30 jedhee Yesuusin gane. Yesuusis cubbuu namaatii jedhee yeroo inni lubbuu isaa itti kennu dhiyaachuu isaa baree abbaa isaa kadhate. Yaa Abbaa, fedha kee yoo ta'e xoofoo kana narra dabarsi. Garuu akka jaalala koo miti. Jaalala kee haa ta'u malee. Ergamaan Waaqayyoos isa jajjabeessuuf Waaqarraatti mul'ate. Dafqi isaas akka coba dhiigaatti lafatti gadi coccopha ture.
maaliif raftu? Kadhadhaa qorumsatti akka hin galleef. Yihudaa. Dhungachuudhaan dabarsitee ilma namaa kennitaa? Goota, albeedhaan rukunnu. Qabaa hidhaa! Wanta akkasiin ta'a. Raajii. Akka nama saamtuu qabutti uleef albee qabattanii na qabuuf dhuftanii? Yeroon isinii wajjin mana qulqullummaa ture na qabuuf yaalle. Garuu yeroon kun kan keessanii fi kan bulchaa dukkanaati. Qabaa! Cimsaa eegaa. Warri isa qabanis dallaa keessatti galchanii mooticha Yihuudaa jedhanii itti qoosu turan. Kunooti uffati mootii keessanii. Meenatti maal akka ta'uuf jiru? Siroo mootiidhaa mee nu fayyisaa ka. Namtichi kunis Yesuusii wajjin ture. Dubartiin ana ani sayyuun beeku. Ani isaas wajjiniin argeera. Nuti tajaajiltoota keeti. Maaltu nutti dhaga'ama waa'een kee mee nutti himi? Atis isaan keessaa tokko. Ani miti. Dhugumaan namichi kun Yesuusii wajjin ture. Bifi isaas nama Galiilaati. Deemasi. Waan isin haasa'aa jirtan kanaan hin beeku. Yesuusis garagalee Phexrosin ilaale. Phexrosis isa gooftaan har'a utuu hindaanqoon hin iyyin ala sadii na gantattiin jedhee yaadate. Yaa gooftaa, maal jechuu dandeenya? Ati akkuma beekumsa keetti akka humna keessa guddaa sanatti hundumaa raawwadhu malee. Egaa yeroo abbootiin keenya barsiisa keetiin morman dhiifama kan gooteef isaanitti aartiyyuu ati isaan hin balleessine. Jaalalaaf kakuu isaaniif qabdu ol eeguuf jettee akka isaaniin oolchite. Maaloo naafis naa dhiisi. Eenyu sirgutee? Mee bari
ittaanee eewus rukuta. Isa! Isa isinin jedha. Yaa duratti dhiyeessa. Deem! Hangafoonni koree amantiis Yesuusin gaafachuuf walgahii godhatani. Nutti himi ati Masiihicha. Yeroon isinitti himu isin nan amantan. Yeroon gaaffii isin gaafadhus deebinaaf hin deebiftan. Garuu ilmi namaa ammaa jalqabee mirga Waaqayyoo isa hunda danda'u taa'a. Yoos immoo ati ilma Waaqayyootii? Atumtuu jettee kaa. Kun arrabsoodhaaf. Eenyutu akka inni kana godhu aboo kana kennee? Yakkamaadha. Kan inni jedhe gurraan dhageenyeerra. Philaatoositti geessina. Eeyyee, hadafu. Deemi. Bulchitoota Roomaa keessaa Philaaxoos Phenxenicha ammeenyaan kan caalu turre. Yesuusinis isa fuulduratti dhiyeessani. Innis aangoosaan namoota 60,000 lakkaa'aman fannisiisee ture. Ganama barii kanaan maal barbaacha dhuftan? Utuu inni hoomota dogoggorsuu qabne. Mana qulqullummaa keessatti goolii kaase. Adabni isaa maal haa ta'u? Itti murteessi. Ani nama kana irratti balleessaa tokkollee hin argine. Yakkamaa ta'uusaa argineerra. Utuu inni gibira mootii warra Roomaaf hin baasinaa jedhu akkasumas an Kiristoos mootiidhas ofiin jedha. Mootii? Ati mootii warra Yihuudataati? Situ jedhe. Isa Galiilaatti bare asis fudhatee dhufe. Galiilaatti? Namichi kun nama Galiilaati? Erga akkas ta'e Heroodis dhimma kan akka laalu godhaa. Inni ammayyuu as Yerusaalemiin jira. Heroodisitti geessa. Ati garuu eenyuuf hin jettaa? Eenyu immoo sanatti bakka tokko ittiin jettu? Akka ati raajii baay'ee gootu ni odeeffama. Anaafis waa godhime. Gooftaa koo inni namoota karaa irraa jallisaa ture. Mootiidhas ofiin jedha. Namichi kun immoo mootii? Ulfina keef beessa godhaa leela. Philaatoositti deebisaa. Kun bulchiisa isaati hoo?
namichi kun balleessaa isa ajjeesisu hin hojjenne. Kanaafis egaa reebamee haa gadhiifamu. Ayyaana kanatti hidhamtoota keessaa nama tokko nu hiikuun dirqama keeti. Barbaan nu hiiki. Isa kana boochis. Barbaan nu hiiki. Barbaan nu hiiki. Inni haa fannifamu. Si, reebiin. Phiilaaxoos maal eegdaa? Inni Yesuus! Maaliif akkasi kan dhiphattu? Inni batiidha. Inni homaan goone! Ol fuudhin. Garuu isaan ammoomni isaanii danda'u akka Yesuus fannifamuuf iyya isaanii itti fufanii. Kanaafis Phiilaaxoos Yesuus irratti murtii du'aa murteesse. Namticha isaan barbaadan Barbaas gadi dhiiseef kan ajjeechaaf goolii biyyatti kaasuu isaatiin hidhamee ture. Yesuusiin ammoo haa fannifamuuf dabarsee kenne. Eenyu maqaan kee? Simoon nama Garainaati. Kottu kana baadha. Kunyicha kuti. Ol fuudhi baadha. Jedhi gadi. Duubatti. Duubatti. Isaanis. Dhugi gooftaa. Yaa dubartoota Yerusaalem, anaaf hin boo'inaa, ofii keessaniif ijoollee keessaniif malee. Egaa mukichi jiidhummaan utuu jiruu akkas kan godhan yommuu gogummoo attamaa godhanre. Waaqayyo si haa gargaaru. Waaqayyo si kadhanna. Ben! Gara-gari! Kottu! Dab! Dab! Ati abu! Dab! Ben! Man! Dab! Kottu! Erga! Dab! Beram! Aman rabuin! Tututla!
Achii ol ba'i. Yaa abbaa dhiisii waan godhan hin beekaniiti. Akka warra kaan fayyise ni ofaa fayyisu. Eeyyee mee dhuguma yoo Kiristoosiin taate of fayyisi bannoo irraas gadi bu'i. Mee dinqii kee nu agarsiisi. Waggoota hedduun dura raajoonni akka dubbatanitti Yesuus hattoota lama gidduutti fannifame. Uffanni kun akka salphaatti kan ilaalamu miti. Abbaan carraasii. Egaa argattee tamaalitti hin goote. Kun mooticha Yihuudootaati barreeffamni jedhu fannoo isaa irratti maxxanfame. Yoo mootii Yihuudootaa taate fayyisi gaa. Ati egaa Kiristoos miti ofis nuunis oolchi. Waaqayyoon hin sodaattu. Ati badii gooteen sitti murteeffame. Balleessiteetta. Inni garuu homaa hin balleessine.
nuyi garuu balleessaa keenyaan Yesuus yeroo mootummaa keetiin dhuftu na yaadadhu. Sittin himaa har'anaa wajjin jannatatti argamta. Yeroon isaa guyyaa keessaa sa'a 12 ture. Garuu dukkanni waaree booda hanga sa'a 3tti lafa dukkaneesse. Golgaan mana qulqullummaas qixxa lamaanitti tarsa'e. Abbaa, harka keettan lubbuu koo dabarsee kennadhaa. Ajajaan loltootaas waan ta'e hunda argee Waaqayyoon akkas jedhee galateeffate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhugumaan namichi kun nama Waaqayyooti. Yoosef namni Armaatiyaa nama qajeelaa miseensa warra Yesuusin ajjeesanii kan hin taane eeyyama Phiilaaxoos biraa argatiin reeffa Yesuus utuu guyyaan waaqeffannaa hin ga'in bakka awwaalcha haaraa keessatti awwaale. Dhiifama nuu godhaa reeffa gooftaa keenyaa geggeessinaa. Hundumtuu ta'eera. Garuu kottaa guyyaan sanbataa dhiyaachaa jira. Dilbata ganamas dubartoonni urgooftuu qopheessan qabatanii gara awwaalichaa dhufan. Dhagichi awwaalcharraa garagalee argan yommuu keessa lixanis reeffi gooftaa Yesuus keessa hin turre. Maaliif isa jiraataa warra du'an keessa barbaaddu? Inni as hin jiru ka'eeroo. Yaadadhaa waan inni isiniin jedhe yommuu Galiilaa ture. Ilmi namaa harka warra cubbamootaatti fannifamuuf ni kennama. Guyyaa sadaffaattis deebi'ee ni ka'a.
achi galagalee ture. Nus keessa seennee reeffi gooftaa keenya garuu hin jiru. Maali? Reeffi gooftaa keenya hin jiru? Achis namootni lama nutti mul'atan. Ergamootni akka aduu ifan akkas nuun jedhan. Maaliif barbaaddu isa jiraataa warra du'an keessa? Kun dhugaadha. Nu amanaa. Nu amanaa. Nu isaan argineerra. Dhaqi ofii keetii ilaali. Awwaalli duwwaadha. Gooftaan keenya ka'eera. Phexros, ati nu amanuu qabda. Yesuusis bartoota isaa lamatti mul'ate. Isaanis raajeffachaa warra kaanitti himuuf deebi'anii. Dhugumaan gooftaan ka'eera. Simoonittis mul'ateera. Yommuu karaa irratti agarre baruu hin danda'e. Yommuu inni buddeen nuu kenne isa ta'uu isaa barre. Emaawositti attamitti achi dhaqee? Nagaan isiniif haa ta'u. Maaliif dhiphattu? Mamiin kunis maaliif sammuu keessan keessa dhufaa? Ilaa harka koof miila koo ilaalaa, kun akka anaan mataa koo ta'e. Qabana ilaalaa na bartu. Ekraan fooniif lafee hin qabu, an garuu akka hin qabu ni argitu. Yommuun isinii wajjin ture kan isinitti himaa ture kunoo isa kana. Waa'een koo kan macaafa raajotaaf seera Musee keessatti barreeffame hundi kunoo dhugaa ta'eera. Akkas jedhas. Kiristoos ni gidirfama. Ni du'a, guyyaa sadaffaattis du'a ni ka'a. Maqaa isaatiinis saba hundaaf Yerusaalemii jalqabee ergaan qalbii diddiirrannaaf dhiifamuun cubbuu ni lallabama. Isin dhuga baatota dubbii kanaati. Kan abbaan kiyya isin abdachiise isiniif raawwadha. Hanga humna waaqarraa argattanittis asuma magaalaa Yerusaalemiin turaa. Waaqayyo isin haa eebbisu, isin eegus. Waaqa irrattis lafa irrattis aangoon hundinuu naaf kennameera. Egaa dhaqaa barsiisaa maqaa Abbaatiif Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutiinis cuuphaa hordoftootas taasisaa. Waan ani isin abboome hundumaas akka eeganiif barsiisaa. Kunoo anis hamma bara baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjin jira. Ameen. Awwaalchinni reeffi gooftaa keenyaa kan Yesuus Kiristoos keessa kaa'amee duwwaadha. Inni erga fannifamee bultii 3 boodas du'aa ka'e. Inni jiraataadha. Sinis jireenya keetti seenuu barbaada. Yesuusis akkas jedhe. Du'aa ka'uuf jireenyis ana. Kan anatti amane yoo du'e illee inni ni jiraata. Egaa Yesuus erga du'a mo'ee ka'ee har'a waggaa 2000 ta'eera. Inni har'a humna qabeessaaf eenyuun iyyuu caalee guddaa ta'ee jira. Namootni guguddoon jaarraa darban keessa turan har'a darbaniiru. Bulchitoonni biyyaa, ogeeyyiin, saayintistoonni, falaasonni fi beektoonni amantii yeroo isaaniitti dhufanii darbaniiru.
Garuu Yesuus hanga har'aatti jiraataadha. Inni uumama hundaarraa addadha. Dhalootni isaas adda. Macaafni qulqulluunis kan nutti himu Maariyaam durbarraa dhalachuu isaati. Jireenyi isaas adda. Jireenyi isaa kunis waan raajiitiin kan guutamedha. Qulqulluu fi cubbuurraas walaba ture. Jireenya isaa kana keessatti raajii gurguddaa eenyuyyuu gochuu hin dandeenye gochaa ture. Ergaan isaas adda ture. Kan isa akka fayyisaaf gooftaa isaanitti fudhataniif kennaan isaas jaalala dhiifamaa fi daandii jireenya bara baraati. Bakka ergaan isaa qaqqabe maratti abdii haaraa, akeeka haaraa fi jireenya haaraatu ta'a. Fannoo irratti du'uun isaas adda ture. Waggaa 2000 fuuldura Waaqayyo gooftaan maccaa tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin cubbuu dhala namaaf akka inni aarsaa ta'uuf erge. Kanaaf inni siif du'eera. Du'aa ka'uun isaas adda ture. Du'ee bultii 3 boodas raajii guddaatu seenaa dhala namaa keessatti dalagame. Yesuustu du'aa ka'e. Dhalootni isaa, jireenyi isaa, du'i isaa, du'aa ka'uun isaa hunduu sirriidhumatti Yesuusiin akka inni ilma Waaqayyo Abbaaf fayyisaa dhala namaa ta'e mirkaneessu. Egaa Yesuus Kiristoos har'a ni jira. Inni har'a jireenya kee keessa seenee cubbuu kee sii dhiisee humna jireenya bara baraa siif kennuuf barbaada. Atis isa dhaggeeffadhu. Gara koo kottaa isin kan ba'an keessan isinitti ulfaata. Anis isinin boqochiisa. An karaadha, dhugaadha, jireenyas. Eenyuyyuu gara Abbaa dhaquu hin danda'u anaan qabaatu malee. Macaafni qulqulluunis akkas jedha. Hunduu cubbuu hojjetaniiru, ayyaanni Waaqayyoos tirrateera. Akkasis jedha, gatiin cubbuu du'a, kennaan Waaqayyoo garuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya bara baraa argachuudha. Yesuusis kan du'e cubbuu keerraa walaba si gochuufi. Egaa innis yeroo kanatti jireenya keetti seenuuf qophaa'aadha. Hubadhaa, kunoo balbala irra dhaabadheen rukuta. Eenyuyyuu sagalee koo dhaga'ee balbala isaa yoonaaf bane anis olin seena. Jireenya bara baraa argachuun kan danda'amu jaalalaa fi dhiifama isaa fudhachuudhaani. Cubbuu keetiifis akka inni aarsaa Waaqayyoo ta'e fudhadhuuti jireenya keetti akka inni seenuuf amantiidhaan ofitti waammadhu. Kun hawwii garaa keetii yoo ta'e amantiidhaan Yesuus Kiristoos akka inni gara jireenya keetiitti seenu yoo barbaadde kadhadhu. Kadhatni isaas akkasi. An duran jedha. Gooftaa Yesuus an sin barbaada. Galatni siif haa ta'u. Cubbuu koof jettee fannoo irratti naa duute. Fayyisaa lubbuu kootii ta'uu kee amanee balbala jireenya kootii sii baneera. Jireenya koos to'adhu, namatti barbaaddus na taasisi. Ameen. Yoo kadhatni kun hawwii garaa keetii ibsa ta'e, kadhata kana amma bakka jirtutti kadhadhu. Jecha ani jedhus al tokkichaan anattaan siiti callisi jedhi. Gooftaa Yesuus an sin barbaada. Cubbuu koof jettee fannoo irratti naa duukeef sin galateeffadha. Anis balbala jireenya kootii siif baneera. Sin simadhas ati fayyisaa koo fi gooftaa kootiyoo. Jireenya koos to'adhu. Namatti barbaaddu akkan ta'u na taasisi. Ameen. Amma egaa Yesuus Kiristoosiin erga kadhata amantii kadhattee jireenya keetti isa afeeri. Yeroo kanattis hin shakkin, yeroo ati waamtu bakka ati waamtutti siif dhufaatii. Akka cubbuun kee siif dhiifamee mucaa Waaqayyoo taateef akka jireenya bara baraa dhaaltes hin shakkin. Akka waadaa Yesuus Kiristoositti jireenya guutuu fi badhaadhaa ta'e jiraachuu yoo feete guyyaa hundaa isa waliin kadhataan wal quunnami.
macaafa qulqulluu dubbisuudhaanis karoora inni jireenya bara baraaf siif kaa'e bari. Akkasumas kanneen isa jaallataniif isa hordofan waliin guyyaa guyyaatti wal quunnami. Dhumarrattis waadaa inni siif seene hin dagatin. Ani isinin dhiisu isinin gatus yoom iyyuu ani isinii wajjinan jira amma dhuma biyya lafaatti.